Ashamaa akkam jirtu guyyaa irraa immoo qabadhee kan dhufe Greetiin History Unit 3 qabadhee dhufee jira jechuudha. Paartii kana keessatti kan laallu mata duree Power Struggle Between Impress Taayituu and Shawaa Nobility kan jedhuu fi bulchiinsa yookiin The Reign of Iyyaasuu kan jedhu paartii kana keessatti hojii ilaalla jechuudha. The Power Struggle Between Impress Taayituu and Shawaa Nobility jechuun wal dorgommii aangoodhaaf taasifamaa ture Nigist Xaayituu fi abbootii lafaa Shawaa yeroo sanaa gidduutti wal dorgommii aangoodhaaf taasifamaa ture hojii ilaalla jechuudha. Akkuma paartii dabre keessatti ilaalle Minilik naannoo 1906tti dhukkubsatee ture jennee jirra. 1913tti immoo du'aan addunyaa irraa deemee ture jechuudha. Kanaaf osoo hin du'in dura Minilik bakka isaa kan bu'u yookiin isa kan dhaalu liji Iyyaasuu akka ta'e murteessee ture jechuudha. Haa ta'u malee yeroo sanitti haadha manaa Minilik kan turte Xaayituun murtii isaa kana hin fudhanne yookiin hin jaalanne jechuudha. Minilik arrangement as regard to his future succession won the disfavor of Empress Xaayituu. Empress Xaayituun murtii Minilik dabarse kana hin jaalanne ture jechuudha. She came up with her own choice. Kanaafuu mala ofii baafatteen yookiin filannoo ofii barbaadde qabattee dhufte jechuudha. Innis maa inni namoota fira isii ta'an qofa gara aangootti akka dhufan gochuudha jechuudha. Haa ta'u malee isiin ilma dhiiraa kan aangoo qabachuu danda'u hin qabdu turte jechuudha. Kanaafuu aangoon isaan harkaa ni baha waan jedhu waan sodaatteef maal gootee ilma isii kan turte Impirees Zawudituu nama Raas Gugsaa Wallee jedhamutti heerumsiiftee turte jechuudha. Kana kan gootuuf namni zarii isii ta'e gara aangootti akka dhufu waan barbaaddeef jechuudha. So kanaaf Xaayituu build a power center around her blood and martial relations. Xaayituun yeroo Minilik dhukkubsatee ture kanatti aangoo guddaa kan qabu isiidha waan taateef haadha manaa Minilik waan turteef jechuudha. Namoonni zarii isii ta'an qofti akka gara aangootti dhufan gochaa turte jechuudha. Kana boodas she dismissed Minilik's old servants. Namoota yeroo duraanii Minilikiin wajjin hojjetaa turan aangoorraa kaasuu eegalte jechuudha. Isaan namoonni isiin aangoorraa kaafte keessaa muraasni isaan kanneen jechuudha. Ministeera daldalaa yookiin koomersii yeroo sanaa kan ture Nagidiraas Haayila Giyoorgis kan jedhamu, Waaqshuum Abaatee, Dajjaach Damis fi Tawuraarii Haftee, Dajjazmaach Gabree kan jedhaman kanneen aangoorraa kaaftee turte jechuudha. Akkasuma replaced by her favorites namoota ofii feetuun yookiin barbaadduun bakka buufte jechuudha namoota kanneen aangoorraa kaasuudhaan. Kanaaf her measures threatened the political supremacy of Shawaa nobility. Abbootii lafaa warra Shawaa yeroo san turan hojiin isiin gochaa turte kun hin sodaachiseen jechuudha. Kanaaf maal godhanii finally the Shawaa nobility and Ras Mikael meeting at Takla Haymanot Church proposed to removing her from power. Warroonni abbootii lafaa warri Shawaa kun Ras Mikael kan yeroo san Walloon bulchaa ture hojiidhaan ta'uudhaan iddoo charchii Takla Haymanot yookiin mana amantaa Takla Haymanot jedhamutti wal arguudhaan Xaayituu aangoorraa buusuudhaaf waliif galanii jechuudha. Kanuma hordofuudhaan March 1910 Empress Taayituu was removed from government affairs.
Impiras Xaayituun yookiin Nigist Xaayituun aangoorraa 1910tti aangoorraa ni buufamte jechuudha. Because to treated her ailing husband in Intoto until Gojam died in 1918 hanga 1918tti addunyaarraa boqottutti Inxooxxoo keessa turte jechuudha. Impiras Xaayituun. Following to her removal, political rearrangement was made. Erga isiin aangoorraa buutee humni aangoon nama biraa harka seenee jechuudha. Wanti isiin jalqaba irratti hojjechaa turte sunniin ni jijjiirame jechuudha. Fakkeenyaaf namoota fira isii ta'an qofa gara aangootti fidaa turte, inni kun ni jijjiirame jechuudha. Fakkeenyaaf Liji Iyyaasuun akka Roomaan Work Mangashaa jedhamuun wal fuudhee ture. Haa ta'u malee erga isiin aangoorraa buute immoo Roomaan Work Mangashaa wajjin addaan bahuudhaan nama biraa fuudhee jechuudha Liji Iyyaasuun. Isheenis Sabila Wengeel kan jedhamtudha jechuudha. Ilma Raas Haayiluu Goojam kan taate fuudhee ture jechuudha Liji Iyyaasuun. Akkasuma immoo Raas Gugusaa Wallee kan jedhamu kan ilma Xaayituu Zawdituu kan jedhamtu fuudhee kan ture sunis hidhamee ture jechuudha. Erga Xaayituun aangoorraa buuteen booda jechuudha. Kanaaf erga Xaayituun aangoorraa buuteen booda immoo Liji Iyyaasuun wanti gufuutti ta'u karaarraa saaqameefii jira jechuudha. Kanaaf aangoo kan qabate Liji Iyyaasuudha jechuudha. 1913tti erga Minilik du'een booda aangoo kan qabate waggaa 3f Itoophiyaa bulche Liji Iyyaasuu nama jedhamudha jechuudha. Kanaaf itti aansee immoo kan laallu The Reign and Reforms of Liji Iyyaasuu, bulchiinsi isaatii fi jijjiiramni inni yeroo bulchiinsi isaa keessa taasisaa ture maal fakkaata kan jedhu laalla jechuudha. Bulchiinsa Liji Iyyaasuutii fi jijjiiramoota inni taasisaa ture. In April 1911, Ras Bitwadrit Tasammaa Nadiw died and Liji Iyyaasuu became power exercised by himself. Ras Bitwadrit Tasammaa kan jedhamu kan Liji Iyyaasuu akka gargaaruuf bira kaa'amee ture ni du'ee jechuudha. Kanaaf Liji Iyyaasuun aangoo kan bulchaa ture kophaa isaa ture jechuudha. Liji Iyyaasuun umriin isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef nama biraa biratti shuuman jechuudha. Innis Ras Bitwadrit Tasammaa kan jedhamu ture jechuudha. Haa ta'u malee 1911tti innis ni du'ee jechuudha. Kana booda Liji Iyyaasuun aangoo isaa kan gaggeessaa ture kophaa isaa ture jechuudha. Following this event, power struggle began. Rakkoo guddaa Liji Iyyaasuutti ta'aa kan ture kanaan booda jechuudha. Sababni isaas maayinii ammas wal dorgommiin aangoodhaaf taasifamuu ni eegale jechuudha. Innis the old nobility abbootiin lafaa warra duraanii fi eegdonni masaraa Minilik kan turan wajjin ta'uudhaan Liji Iyyaasuu aangoorraa buusuu barbaadanii jechuudha. Kanaaf wal dorgommii aangootu eegalee jechuudha. Sababni wal dorgommiin kun eegaleef maayinni kan jedhus wajjin laalla jechuudha. After days of his regent, Liji Iyyaasuu was refused to accept another regent. Erga namni Liji Iyyaasuu gargaaraa ture Ras Bitwadrit Tasammaa kan jedhamu kun erga inni du'een booda jechuudha. Namni biraa akka bakka buufamuuf hin hayyamne ture jechuudha. Liji Iyyaasuun kophaa isaa aangoo qabachuu barbaade yookiin kophaa isaa bulchuu barbaade jechuudha. Kanaaf one of the rebel was Ras Abaatee Baay'eluu kan jedhamudha jechuudha.
namni yeroo san Liji Iyyaasuu mormaa ture keessaa inni tokko isa kana jechuudha. Inni kun waraana irratti banee jechuudha. Over the Palace Guards eegdota masaraa irratti waraana banee ture jechuudha namni Raas Abaatee Bayyaloo jedhamu kun. Haa ta'u malee Abuna Maatiyus fi Inchijjee Tawaafiloo kan jedhaman made agreement to ceasefire waliigaltee gochuudhaan akka waraanni kun yookiin nageenyi bu'u taasisanii jechuudha namni kunniin jechuudha Abuna Maatiyusii fi Inchijjee Tawaafiloo kan jedhamu kun. Sababni abbootiin lafaa warri Shawaa kun Liji Iyyaasuu wajjin mormaa turaniif yookiin akka Liji Iyyaasuun aangoo irraa bu'u sababni isaan barbaadaniif isaan asiin gadii kan jalqaba irratti they were not interested in the succession of Liji Iyyaasuu. Liji Iyyaasuun aangoo qabachuu isaa kana hin barbaanne jechuudha warri abbootiin lafaa kun. They disliked the transfer of throne from Shawaa to Walloo. Aangoon warra Shawaa harkaa bahee akka warra Walloo harka galu hin barbaanne jechuudha. Liji Iyyaasuun warra Wallooti jechuun ni danda'ama. Sababni isaas inni abbaa isaa kan ture Raas Mikaa'el kan jedhamu jalqaba irratti Musliima ture jechuudha. Muhammad Alii nama jedhamutu yeroo bulchiinsa Yohaannisitti maqaa isaa gara Raas Mikaa'elitti jijjiirachuudhaan amantii isaas jijjiiratee ture jechuudha aangoodhaaf jecha. Kanaaf Raas Mikaa'el nama Wallooti jechuudha. Liji Iyyaasuun immoo ilma isaa waan ta'eef Walloo jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf aangoon qara warra Shawaa harka ture kun akka gara warra Walloo harka galu waan hin barbaadiniif Liji Iyyaasuu akka aangoo irraa bu'uu barbaadanii jechuudha. Inni biraa immoo sababni isaan Liji Iyyaasuu mormaa turaniif the policy of Liji Iyyaasuu and his attitude towards old Makwanaants seera Liji Iyyaasuun baasee fi akkasuma ilaalcha inni warra Makwanaantii yookiin nobilitii kanaaf qabu ilaalcha inni warra isaaniitiif jaraaf qabu kun waan ittiin toliniif yookiin hin barbaanneef jechuudha. Aggravated their opposition. Ilaalchii fi seeronni inni baasaa ture kun mormiin isaanii akka cimu taasisee jira jechuudha. Inni biraa immoo his special support to Muslims. Gargaarsa yookiin deeggarsa inni warra Musliimaatiif taasisaa ture jechuudha. Akkasuma his polygamy marriage. Nama yookiin dubartii baay'ee fuudhuun yookiin tokko ol fuudhuun pooligamii jedhama jechuudha. Pooligamii meeriijii yookiin fuudhaaf heeruma dubara takka ol fuudhuun Itoophiyaa keessatti hin baratamne jechuudha yookiin hin jaalatamu waan ta'eef inni immoo kana dalagaa ture waan ta'eef mormaa turanii jechuudha warri Shawaa kun. Akkasuma gargaarsa inni warra Musliimaatiif taasisaa ture yeroo baay'ee Liji Iyyaasuun Musliima jedhama jechuudha. Kanaaf warra Musliimaatiif gargaarsa taasisaa ture jechuudha. Itti aansee immoo his reforms yookiin jijjiirama yeroo inni bulchiinsa isaa keessatti taasisaa ture maal fa'a kan jedhu haa ilaallu. He abolished Libashay kan jedhamu dhaabbata turetu jira jechuudha. Dhaabbata kana balleessee ture jechuudha. Dhaabbanni kun an archaic institution that was used to detect criminals. Dhaabbata duraanii kan maal gochuudhaaf fayyadudha. Namoota yakka adda addaa dalagan adda baasuudhaaf dhaabbata tajaajilu ture jechuudha. He introduced a municipal police force called Turumbule. Humna waraanaa magaalaa yookiin magaalaa kan jedhamu
kan Turumbullee jedhamee waamamu ijaaree ture jechuudha. Kunniin jijjiirama inni fideedha jechuudha. He introduced government account auditing. Akkaawuntiin mootummaa audit akka godhamu nama jalqabsiisedha jechuudha. Liiji Iyyaasuun jechuudha. He outlawed the tradition of quraanyaa system. Sirna quraanyaa jedhamu akka seeraan ala ta'u yookiin sirni quraanyaa jedhamu kun akka balleeffamu taasisee ture jechuudha. Quraanyaa system kan jedhamu yeroo sanitti sirna baankiis ture jechuudha. Akkasuma sirna yommuu namni wal dhabe kan miidhee fi miidhames akkuma tokkotti ilaalama jechuudha. Hanga haqni isaaniif kennamutti akkuma tokkotti ilaalama jechuudha. Sirna quraanyaa system jedhamu kana keessatti. Inni biraa immoo he was liberal to Muslims. Musliimoonni yeroo bulchiinsa isaa kana keessatti bilisummaa argatan jechuudha. Yeroo bulchiinsa Liiji Iyyaasuu keessatti Musliimoonni masjida fi akkasuma amantii isaanii piraaktiis gochuu ni danda'an jechuudha bilisaan. Warri shawaa kun immoo waan kana hin barbaadan waan ta'eef Liiji Iyyaasuu mormaa turan jechuudha. Jijjiiramni inni xumuraa fi dhuma irratti argamu kan Liiji Iyyaasuun taasise immoo he formed a separate department of education. Dipaartimentii barnootaa separate kan ta'e kan adda ta'e qopheessee ture yookiin ijaaree ture jechuudha. Isaan kunniin jijjiiramoota Liiji Iyyaasuun yeroo bulchiinsa isaa keessatti taasisaa ture jechuudha. Yeroo itti aanu immoo decline of Liiji Iyyaasuu yookiin kufaatii Liiji Iyyaasuutiif sababa maaltu ta'e akkamitti kufe kan jedhu yeroo itti aanu keessa wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuulduraan jiru sana tuquudhaan all kan jedhu irra kaa'achuudhaan viidiyoo kanaan booda gadhiisu daddafee akka isin qaqqabu gochuu hin dandeettu jechuudha. Yoo viidiyochi isinitti tole like godhaa, share gochuu isin irraanfatina jechaa nagaan tura.